Oromoo koo dhugaa waaqa lafaa jecha siniif hin qabu. Maal jedhee akkan jalqabu maal jedhee eessaa akkan ka'u anaaf naan galu. Dhugaa rabbii dubbachuu fi taabtaabii irraa kaastanii haga giiftarootaa ani beekaan dhugaa rabbii dubbachuuf giiftaroonni kana dura na bira turtanii nan sin beeka siniini. Garuu wanti adda isa godhu ijoollee ani hin beekne giiftaroota guyyaa tokko argee hin beekne tu giifti naa laachaa ture. Isayyoo unnatti maa abbaa abdiitu ijoollee fooloo ati hin deebisnee fi ijoollee fooloo walirraa hin qabneetu giifti sii kennaa ture. TikTokiin eddee baddee turteetti geemni TikTokii. Ati Oromoo tokkoomsite qabni kee Oromoo walitti fide giiftaroota eddee tokkotti nu argisiise jechuun abbaa abdiitu haasa'e jechuudha. Ana miti. Isa dura argitanii jirtanii TikTokii koo warningii natti laachisiisan. Warningiidhaan immoo taphachuun hin ulfaata akkuma beektan. Maaliif jennaan erga taphni taphatamee booda TikTokii durumaa baranii jiranii narratti gubu jechuudha. TikTokii isa sana immoo namni naan beeku. Bakka wanna jalaa dha'ee waan hin godhu nabe. Waan hin godhu nabe viidiyoo mandalage callisee jechuudha. Garuu nan qaanessine giiftaroonni maqaa keessa waamee singalateeffachuu tasumaan danda'u. Warri natti mufattan, warri natti gadditan jirtu taanaan garaarraa dhiifama sin gaafadhaa. Isaan ala dhugaa rabbii utuu akka nama tokko ta'ee akkuma Dooktar Asliin Paasaanii yenna geema tokko moo'ee isa lammaffaa ijoolleen kan koo giiftii hedduu birrii hedduudha kan isaan leenca dhangalaasanii ana biraa dabiliin guutee jira ishee biraan guunne aniif ishee immoo kanarratti walii gallee jirra jechuudha. Yoo guutee dabiliin yoo guute si biraa dafee guute jennaan kaansil gochuun hin danda'amu. Lamaan keenya hin guunne yoo ta'e garuu kaansil goona. Abbaan tokkoof guutee abbaan tokko immoo kaansil godhe abbaan suni mo'ameeraa jennee aniif ishii walii gallee seenne jechuudha. Isa booda edda ijoolleen dabilii naa bananii giiftii guddaa naa laatanii isheen achiiti balleessitee jechuudha. Isheen balleessuun ishee warri ankoo humna fixataniiru giiftii guddaa naa laachaa jiru. Achi giiftiin hin gadhiifamne naannoo 13,000 irra jirti. Isa lammaffaa anaa fixuuf ka'u isheen akka haaraatti humna haaraatiin utuu dura giiftiin isheef hin laatamin akka haaraatti nama uuf turte jechuudha. Anis immoo utuun birrii barbaade utuun kisaaraa Oromoo koon barbaada ta'ee nan taphadha sadaffaa jedhee giggimma akkuma nama waan beekne giggimmeedhee taphachuu nan danda'a. Garuu ani san barbaanne ani tokkummaa keessan jaalala keessan ilaaluu qofan barbaadeetti seene akkas nama godhas akkas nama hollachiisas jedhee takkaa yaadeen beeku. Kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Dhugaa qaanii jalaa na baastanii naaf galatoomaa. Na galatoomaa ulfaadhaa jecha isiniif hin qabu. Baay'ee isin jaalladhaa naaf galatoomaa. Oromoodhaa warri viidiyootti jaagartan tana na biroon kutinaa rabbiin isin qabeetiin jira. Sulee an ilmoo dhaleetiin jira. Ilmoo masruufa ergii waan ija waan jalaa kaasuu dudduuf hin beeku masruufa ergii. Kumni 15 bikkaati fudhadhu naan jettee sin beeku. Oromoo kuma 15 bikkaa asiitii fudhadhu jee barreessee naa ergee barreeffamallee dabdaabbii barreessee ergee suuraa irraa kaaseetiin as qabee. Bikkee irraa kaasin aan jette bikkee irraa fudhin aan jette hin beeku ani ilmooteeti masruufa ergii takkina naafeeti suuraa hojii kaane viidiyoo hojii waraabneen poostii godha malee dafiitii ilmooteeti masruufa ergii filmaan Oromoo warri viidiyoo sana agartan bira hin kutinaa akkasumaan nan amantayyoon